Ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota sagantaa keenya nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Egaa har'aan tana mee wantoota tokko isin barsiisuu yaala. Yaada keessan karaa peejii keenyaatiin ansiin peejii jedhu irratti Facebook irratti jechuudha. Like gochuudhaan yaada keessan gaafii barbaaddan nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Yeroo qaroomatii kan walirraa ittiin barannu jechuudha. Facebook keenya irratti kiliik yookaan ni cuqaasna. Egaa neetworkiin isin jalaallee ta'uu danda'a yookaan immoo baay'ee puur ta'uu danda'a, laafaa ta'uu danda'a. Obsa barbaachisa. Egaa iddoo sarchii tana irratti ansiin kan jettu ni barreessina. Ansiin peejii jechuudha. Ansiin si jalqabaa tana kiliik yookaan irratti cuqaasna. Haala kanaan nu dhufa jechuudha. Akkas booda like gochuudhaan gaafii barbaaddan, yaada barbaaddan dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Gara barumsaa keenyatti dabarra jechuudha. Har'aan tana wanti isin agarsiisu haala kamiin iskiriina keenya akka sheer yookaan iskiriina keenya reekoord yookaan waraabuu dandeenyu isin agarsiisa. Facebook yookaan peejii keenya keessaa ni baana. Kana booda Play Store Samsungii kamii irratti argachuu dandeessu. Mobaayilota biraati irratti illee karaa ittiin argachuu dandeessan yeroo itti aanutti kan isin agarsiisu ta'a. Play Store keenya erga argannee booda Play Store irratti ni cuqaasna jechuudha. Ergas booda sarchiitti bakka sarchii jedhu kana irratti wantoota barbaadne barreessuu dandeenya jechuudha. Irratti cuqaasa. Search Google Play bakka yeroo irratti iskiriina keenya wanta barbaadne barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaanis itti fayyadamu kan namoonni hedduun itti fayyadaman application Mobizen jedhamtu tana karaa salphaadhaan buufnee itti fayyadamuun buusuu dandeenya jechuudha. Mobizen si tana Mobizen jetti mallattoon isii kanaadha yookaan loogoon isaa kanaadha. Ani buusee jira. Isin karaa salphaadhaan ni buustu jechuudha. Erga buustan booda keessaa baatu gara duubatti baatu mobaayila keessan irratti karaa salphaadhaan ni taa'a jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan mallattoon isaa tana tun argaa jirtan tana teessee jechuudha.
mallattoo argitan tana isii tana jechuudha. Ni tuuxanii yoo san record kan jedhu ni jira asitti. Kun viidiyoodha jechuudha. Tun immoo suuraadha. Kun immoo karaa salphaadhaan seetingii keessa seentanii wanta barbaadan jijjiiruu dandeessan jechuudha. Kanaaf kana fakkaata karaa salphaadhaan Play Store keessan keessa seenaatii daawunlood godhadhaa yookaan moobaayila keessan irratti buufadhaatii itti fayyadama, ittiin bashannanaa, yaada barbaadan YouTube irratti yoo ta'e Facebook irratti share godhaa, beekumsa qabdaniin wal haa barsiifnu, walirraa haa barannu. Yeroo barumsati, yeroo qaroomati, teekinooloojii wajjin yeroo itti tarkaanfannudha jechuudha. Na daawwachuu keessaniif galatooma, isin jaaladha. Peejii keenya ansiin kan jettu namoota biraatiifis share godhaa. Gaafii qabdan kamiyyuu naaf dhiyeessaa, karaa salphaadhaan walirraa baranna jechuudha. Nagaan naa tura hanga yeroo biraa walitti deemnu.